Galatooma Galataan jedhama Galataa Baata Senior Director Technology and Innovation Baankii Gamtaa Hojii Oromiyaatiif har'a daddabarsa maallaqaa haaraa waan ta'e teeknooloojii bilookcheen jedhamu irratti durumaan namni biyya alaa jiru maatii isaa gargaaruuf maallaqa erguu barbaadu namatti erguu hin danda'a yookaan sistemii kana duraan jiruun erguuf hoo barbaade service charge dhaaf kaffalu maallaqni baay'ee cimaa waan ta'eef baay'ee guddaa waan ta'eef yeroo baay'ee birrii baay'ee amma gurmaa'uuf eegee sanbooda nama soo argatee nama argachuu baate immoo kaffaltii guddaas ta'u kaffaltii guddaa kaffalee maatii isaa gargaaruuf in erga. Amma garuu bilookcheen jedhamu kun kaffaltiin qarshii kana erguuf baay'ee xiqqaa han ta'eedhaan yeroo muraasaadhaan sakandii 5 gadi han ta'een maatii isaa namni qarshiinis guddaa ta'uun qabu doolaaris haa ta'u qarshii bira tokkorraa kaasee haga danda'utti guyyaadhaaf han ta'u uummata isaa birmachuu barbaade erguu maatii isaa birmachuu barbaade erguu hin danda'a. So sistemii kanaadhaan namni ala jiru maallaqa qabuun tokko lama odun jedhin hanqabuutiin maatii isaa saba isaa gargaaruu barbaade sistemii kanaan fayyadamuudhaan kaffaltii hedduu odun baasin namarrattis maatii kiyya bira geemu gahee hin geenye odun jedhin odun yaadin kanan sistemii kana fayyadamuudhaan salphaatti erguu hin danda'a. Sistemii kana internetii irraa Play Store, App Store irratti han argamu yoo ta'u zaamaan jedhamu achirra seennee rejistarii goonnee kanaan godhu namni biyya ala jiru jechuudha. Inni achirra seenanii daawunlood godhanii of rejister godhanii maallaqa qabaniin liinkii godhanii nama as jiruuf akkaawuntii nu bira baankii keenya keessa nama qabuu fi maallaqa barbaadanii tokkorraa kaasee haga danda'initti kaffaltii muraasa waan ta'een sakandii 5 gadi yeroo ta'een erguu hin danda'an. Ammaaf sistemiin kun han ergu namni biyya alaa jiru maatii biraaf kara biyyasaa erguu hin danda'a. Ammaaf hojjechaa hin jiru akkasitti. Sistemiin global standard han eege security'n isaanis Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti han jalqabaati bilookcheen jedhamu kanan fayyadamuudhaan qarshii erguu akka baankiittis han jalqabne nu garuu teeknooloojiin kun biyya biraatiif haaraa miti baay'ee reliable secure han ta'e sistemiidha. So namni oduu yaadiin sistemii kanaan fayyadamuudhaan qarshii barbaade erguu hin danda'a. Galatooma. I'm a board member, chairman and board member of INFTF, which is Inclusive Financial Technology Foundation. We are a non-profit. We are based out of Estonia in Europe, and I'm here to partner with Coop Bank in a revolutionary technology. So the partnership is basically to help via Coop the entire Ethiopian economy get inward remittances from all Ethiopian diaspora everywhere. Coop Bank has been the leader, and we have been interacting them for one and a half years. They are the leader in bringing these innovative solutions to the market. At the same time, it's a social solution. As you may have heard earlier, it is very difficult for Ethiopian diaspora to send small amounts of money home. And this allows them to do that, which benefits them, which benefits their families, benefits Coop Bank, and most importantly, benefits Ethiopia. So we think that this is one of the first things which is not only is Coop Bank leading it in Ethiopia, but this is the first bank leading it in Africa.
Okay, as a non-profit organization, our areas are primarily, our focus is stated in our mandate, is global financial and social inclusion. We approach that primarily through doing research. We work a lot in education. We understand that certain technologies are not even there in law. So we work with universities to write law, to create international law, because when you have remittances across countries, we have to work on all kinds of law. We work with energy companies to see how we can do low cost energy payments. Uh, we give scholarships to students. We work with other financial institutions. And of course, we work on technology of the blockchain itself. So